our distinguished scholar, Dr. Zakir Naik. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The respected people on the dais, my respected elders, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota keessummoota waltajjii gubbaa jirtan, kabajamtoota hangafoota kiyya, akkasumas obboleen kiyya jaalatamoo, hunda keessanuu nagee islaamummaa tan taate, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh je'eetiin isin simachuu barbaada. Nagayni, rahmataa fi barakaan rabbii ol aanee isin hundaratti haa jiraattu. Mata dureen haasawa galgala kanaa qooda muslimootaa hawaasa musliman ta'een keessatti ja'a. Dura hiikaan jecha muslim ja'uu maal akka ta'e haa hubannu. Muslim jechuun nama islaamummaa hordofu jechuudha. Islaam jechi ja'u hundee jecha salaam yookiin nagee ja'u irraa argame. Akkasumas dabalataan jecha afaan arabaa kan silmi ja'u irraa argame. Kunis fadhinnaa kee rabbii ol aaneef kennuu jechuudha. Gabaabumatti islaam jechuun fadhinnaa kee rabbii ol aaneef kennuun nagee argamu jechuudha. Namni fadhinnaa isaa rabbii ol aanaaf kennee nagee argate muslim jedhamee yaamama. Gabaabumatti muslim jechuun nama fadhinnaa isaa rabbii ol aaneef kennee nagee argate jechuudha. Waa'ee qooda musliimoonni hawaasa musliman ta'een keessatti qaban waliin wal qabatee qoodni kun kutaalee gurguddaa lamatti qoodamuu danda'a. Inni duraa dalagaa fi gocha muslimni tokko ifii isaatiif raawwatu irratti hundaa'u. Inni lammadaa ammoo dalagaa fi gochoota hawaasa birootiin wal qabata. Qoonni duraa jechuunis dalagaa fi gocha muslimni ifii isaatiin raawwatuun wal qabatee namni sun hawaasuma fedhe keessaas jiraatu. Dalagaawwan sunniin wal fakkaatoodha. Gochaa fi dalagaan as biraa wal fakkaataadha. Tarii haala jiru irratti hundaa'ee wantoonni dhiifamni godhamuuf muraasni jiraachuu mala. Ta'ullee muslimni tokko hawaasuma fedhe keessaas jiraatu dalagaan kunniin garaagarummaa hin qaban. Fakkeenyaaf wanti nama muslimaa tokko wayita inni hawaasa muslimaa keessa jiraatu fardii yookiin dirqama irratti ta'u, wayita inni hawaasa musliman ta'een keessa jiraatus fardiidha yookiin dirqamuma ta'a. Fakkeenyaaf muslimni hundi rabbii ol aane Allah subhanahu wa ta'ala tokkicha qofa gabbaruu qaba. Hawaasa muslimaa keessaas jiraatee hawaasa musliman ta'een keessaas yoo jiraate tawhidatti amanuu qaba. Allah subhanahu wa ta'ala tokkicha qofa gabbaruu qaba. Muslimni tokko hawaasa muslimaa keessa yoo jiraate yoo xiqqaate guyyatti salaata yeroo 5 salaatuu qaba. Haaluma wal fakkaatuun muslimni hawaasa musliman ta'een keessa jiraatus dalaguma wal fakkaatu tana raawwachuu qaba. Hawaasa muslimaa keessatti masjidni bakka hunda jiraachuu mala. Karaa lama tuu istireet dabartee masjida argachuu dandeessa. Hawaasa musliman ta'een keessatti garuu argachuu dhabuu malta. Ta'ullee muslimni hawaasa muslimaa keessa hin jiraannes salaata guyyaa 5 salaatuu qaba. Wanti kun fardiidha. Dirqama naannoo jiraatutti yoo masjidni hin jiraanne yoo karaa dheeraa deemuun dirqama yoo ta'e salaata isaa biiroo isaatti isaa ta'u mana dhuunfaa isaatti salaatuu qaba. Salaanni fardiidha. Salaata dhiisuuf sababa tokkollee hin qabu. Muslimni tokko hawaasa muslimaa fi musliman ta'een keessaas yoo jiraate zakkaa kennuu qaba. Yoo zakkaa kennuun itti wajjabe, yoo maallaqa zakkaan irraa kennamuun itti wajjabu kuufatee qabaate, sunis qabeenya warqii giraama 85 bituu ol yoo qabaate, qabeenya kuufame sanirraa parsantii 2.5 waggaan kennuu qaba. Hawaasa musliman ta'een keessa waan jiraadhuu fi haalli jireenyaa qaalii waan ta'eef zakkaa hin kennu jechuu hin danda'u. Maallaqa isaa baa'oo yoo qabaate jechuunis qabeenya warqii giraama 85 bituu ol yoo kuufatee qabaate, muslimni sun waggaan zakkaa kennuu qaba. If he has a saving of more than the nisab level, 85 grams of gold, he or she should give zakat every year. A Muslim, irrespective of the living... Muslimni tokko hawaasa muslimaa yookiin hawaasa musliman ta'een keessa yoo jiraate ji'a ramadaanaa soommanuu qaba. Tarii yeroo gannaatti guyyaan gabaabbachuu danda'a. Yeroo biraatti ammoo guyyaan dheerachuu waan maluuf sa'aa dheeraaf soommanuu mala. Ta'ullee soommanuun isarratti dirqama. Dhimma kanarraa wanti dhiifama godhamuuf hin jiru. Hawaasa muslimaatiin alaas yoo jiraate uzriin dheeffatu hin jiru. Soommanuu qaba. Haaluma wal fakkaatuun muslimni hajjii godhuu danda'u. Umriin isaa yoo ga'e yoo xiqqaate jiruu isaa keessatti yeroo tokko hajjii godhuu qaba. Humna fayyaa fi maallaqa yoo qabaate hajjii godhuu qaba. Hawaasa musliman ta'iniin alaas yoo jiraate wanti uzrii dheeffatu hin jiraatu. Tarii Saudi Arabiyaa makkarraa fagaatee jiraatu danda'a. Meeshaa dheerina fagoo san ittiin deemu yoo qabaate hajjii godhuun isarratti dirqama. Yoo xiqqaate jiruu isaa keessatti yeroo tokko raawwachuun dirqama.
haala kanaan wantoonni fardii ta'an hundi dalagaawwanii fi gochawwan muslimaa kan hawaasa muslimaa keessatti dirqama ta'an hundi hawaasa musliman ta'in keessatti illee dirqama ta'u. Dubartiin muslimaa hawaasuma kamuu keessaas jiraattu hijaaba uffachuu qabdi. Hawaasa muslimaatiin ala waan hin jiraadhuuf uzuriin qaba jettee hijaaba uffachuu dhiisuu hin dandeessu. Kanaafuu wanti fardii ta'e hundi dalagamuu qaba. Haala kanaan wantoonni fardii ta'an cufti amanamaa ta'uun dhugaa dubbachuunis waluma fakkaatoodha. Garaagarummaa hin qabaatu. Haaluma wal fakkaatuun wanti hawaasa muslimaa keessatti muslima tokkorraa haraama ta'e hawaasa musliman ta'in keessaas yoo jiraates haraama ta'a. Addunyaa barbaade keessa haa jiraatu. Shirkiin hawaasa muslimaa keessa jiraatus haraama. Hawaasa muslimaatiin ala jiraatus haraama. Hawaasa musliman ta'in keessaan jiraadha yookiin biyyoota lixaa keessaan jiraadha jedhee sababaan dhiyeeffatu hin jiraatu. Shirkii dalaguu hin danda'u. Addunyaa cufa keessatti shirkiin haraama. Haaluma wal fakkaatuun zinaan sagaggaalummaanis hawaasa muslimaa keessaas haa jiraatu hawaasa muslimaatiin ala muslima irratti haraama. Kutaa addunyaa fedhe keessa jiraatus biyya muslimaa keessaas jiraatu biyya musliman ta'in keessaas jiraatu foon booyyee nyaachuun haraama. Soorata halaal hin ta'in foon maqaan rabbii osoo irratti hin dhahamin gorra'ame yookiin ammoo soorata qura'aanii hin hayyamin sooratuun hawaasa muslimaa keessaas haa jiraatu hawaasa muslimaatiin ala haraama. Gabaabumatti muslimaaf wanti fardii ta'ee fi wanti haraama ta'e addunyaa cufa keessatti waluma fakkaataadha. Bakkuma fedhee waa jiraatu. Musliimoonni gariin kan an biyyoota lixaa keessa waan hin jiraadhuuf yookiin ammoo hawaasa musliman ta'in keessa waan hin jiraadhuuf wantoonni gariin na haa laaffifamu ja'anii yaadan ni jiru. Wanti fardii ta'e fardiidha. Wanti haraama ta'e haraama. Some things are excused. What is fard is fard. What is haram is haram. As far as the other aspects are concerned, regarding mustahab, wantoota birootiin wal qabatee wantoota mustahab kanneen jajjabeeffaman kanneen akka sunnaatti ilaalamanii jajjabeeffamaniin wal qabatee haalli jiruus waluma fakkaataadha. Haa ta'u malee hamma murtaaween wanti laafeffamu ni jira. Fakkeenyaaf warra dhiiraatiif mataa isaanii waan akka koofiyaatiin haguuguun jajjabeeffamaadha. Sunnaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Garuu hawaasa musliman ta'in keessa waan jiraattuuf tarii jireenya kee irratti yoo rakkoo uumu ta'e ati ammoo rakkoo san ofirraa hambisuu yoo barbaadde dhiisuu ni dandeessa. Sababni isaa koofiyaa uffachuun islaamummaa keessatti fardii miti. Yoo uffatte ajrii dabalataa ni argatta. Yoo hin uffanne wanti dhabdu hin jiru. Haa ta'u malee ajrii dabalataa san hin argattu. Kanaafuu hawaasa musliman ta'in keessa jiraataa wantoonni mustahab ta'an sababaa tokko tokkoof yoo raawwachuu dhabde qabxii dabalataan argattu. Haaluma wal fakkaatuun wantoonni makruuh ta'an wantoonni jibbamaa ta'anis akkuma sadarkaa addunyaatti waluma fakkaataadha. Ta'us hamma murtaaween wanti laafeffamu ni jira. If qulqulleessuuf dirree bahanii dhaabbatanii fincaanuun islaamummaa keessatti jibbamaadha. Garuu biyyoota lixaa deemtanii manneen fincaanii jiran dhaabbachuu malee taa'uu yoo isiniif hin hayyamnee fi sababa saniif dhaabbattanii qulqullooytan qabxii dabalataa san hin argattan. Qabxiin hir'ifamus hin jiru. Kanaafuu fardii fi haraamaa wal qabatee wanti dhiifama godhamu tokko illee hin jiru. You don't get negative points. So as far as the fard and the harams are concerned, there is no excuse at all. As far as the other aspects are concerned, wantoota birootiin wal qabatee sunnaa fi makruuh yoo qabxii dabalataa argachuuf dalaydan mirga qabdan. Yoo hin dalayne wanti hir'ifamu hin jiru. Haa ta'u malee qabxii dabalataa dhabdan. Kan ammas ni dhiheesse amala muslimni tokko kan hawaasa musliman ta'in keessa jiraatu mul'isu kan garee duraa keessatti ramadamuudha. in a non-Muslim society.